Harka fuune akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota chaanaalii kanaa. Egaan guyyaa irraa waa'ee sooshaal miidiyaa maanaajmentii kan ilaallu ta'a. Sooshaal miidiyaa maanaajmentiin maal akka ta'e meebii kanaan dura waan dhageessan tokko qabaachuu dandeessu. Namoonni immoo akka haaraatti yeroo jalqabaafis sooshaal miidiyaa maanaajmentiin maal akka ta'e hin beekne jiraachuu dandeessu. So definishinii isaarraa jalqabnaa jechuudha. Hangadhuma viidiyoo kanatti yoo na hordoftan sooshaal miidiyaa maanaajmentii hojii wal qabsiisanii koonseptiiwwan jiran wantoota barbaachisaa ta'anii fi sooshaal miidiyaa maanaajmentii jalqabuuf maal akka barbaachisu gadi fageenyaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So dursinee sooshaal miidiyaa maanaajmentii jechuun maal jechuudha? Egaan yeroon kun yeroo itti teeknooloojiin babal'atee namoonni sooshaal miidiyaa hedduminaan fayyadamanudha. Kanaa hojii wal qabatee wantoonni kanaan dura fiizikaalii namoonni qaamaan wal arganii hojjetanu amma gara sooshaal miidiyaatti naanna'ee jira. Isaanis gurgurtaawwan adda addaa, beeksisni adda addaa wantoonni kanaan dura namoonni afaaniin qaamaan argamanii dirqama hojjechuu qaban amma salphaadhumatti bakka jiranu ta'anii sooshaal miidiyaa isaaniitiin beeksifachuu akkasuma bituu fi gurguruu ni danda'u jechuudha. Kanaa hojii wal qabatee sooshaal miidiyaan bal'achuu isaarraa kan ka'e sooshaal miidiyaa maanaajmentii hojiin jedhamu uumameera. Sooshaal miidiyaa maanaajmentii jechuun maal jechuudha? Sooshaal miidiyaa maanaajmentii jechuun gosoota maanaajmentii keessaa tokko. Innis sooshaal miidiyaa namoota tokko yookiin kaampaanii tokko ofii keessanii fuutanii viidiyoo isaanii hojjettanii fi yookaan edit gootanii fi poost gootanii fi iskeejuulii isaa eegdanii jechuudha. Sana booda ingeejmentii viidiyoo sanaa adeemsa ittiin eegdan jechuudha. Raaflii yeroo salphaatti gabaabsinee dubbannu jechuudha. Kun immoo isteeppiiwwan hedduu qabaa. Adeemsa ittiin poost goonu bifa kamiin optimaayizeeshinii bifa kamiin akka deemsisnu, akkamittiin ingeejmentii isaa dabaluu akka dandeenyu, bifa kamiin kontirool gochuu akka dandeenyu inni kun seera mataa isaa qabaa. Viidiyoo kana keessatti bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So sooshaal miidiyaa yeroo jedhamu hundumti keenya iyyuu yeroo jalqabaaf sammuu keenya keessatti kan dhufu keessumattuu yeroo kanatti jechuudha. Tiiktookiidha. Inni biraan immoo feesbuukii akkasuma instaagiraamii, yuutuubii fi liinkadiinis yeroo baay'ee maarkeetingiidhaaf akkasuma immoo hojiiwwan adda addaatiif kan namoonni itti fayyadamanidha. Akkasuma bashannanaafis jechuudha. So hojiin sooshaal miidiyaa maanaajmentii tokko akkuma sila isiniin jedhe jalqaba koontentii poost gochuudha. Sana booda fooloowaroota yookiin sabskraayibaroota sana anaalaayiz gochuudhaan viidiyoon sun hangam performi godhaa jira jedhee viidiyoo sana immoo moor performaansii dabaluudhaaf ingeejmentii isaa dabaluudhaaf maal godhaa? Istiraateejiiwwan adda addaa baasee viidiyoo sana impiruuf godhee yeroo itti aanuuf gadi lakkisaa jechuudha. Erga kana jennee booda dhimma sooshaal miidiyaa maanaajmentii hojii wal qabsiisee namoonni baay'een sooshaal miidiyaa maanaajmentii fi sooshaal miidiyaa maarkeetingii yaada kana lamaan waliin makuu yookiin adda baafatanii hin beekanii jechuudha. So sooshaal miidiyaa maarkeetingiin maali? Sooshaal miidiyaa maanaajmentiin immoo maali? Isaan kun garaagarummaan isaanii maal irratti fokas akka godhan irratti hundaa'eetu jechuudha kan adda adda isaan baasu. Noormaalii sooshaal miidiyaa maarkeetingiin fokas kan irratti godhu piroodaaktii tokko guddisuu akkasuma liidii chaanaalii sanaa dabaluu yookiin fayyadamtoota chaanaalii sanaa dabaluu jechuudha. So daayireekt seelingii irratti fokas kan godhu jechuudha. Maanaajmentii yeroo jennu immoo noormaalii sooshaal miidiyaa sana deelii maaneej gochuu, kontentiiwwan kireet gochuu fi akkasuma poost gochuu, ingeejmentii isaanii ilaaluu, dhuma irratti koomunitii tokko biwildi gochuu jechuudha chaanaalii sana irratti. Maarkeetingii yeroo ta'u garuu maal irratti fokas godhaa? Gurgurtaa fi bittaa sooshaal miidiyaa irratti kan fokas godhudha. By the way, sooshaal miidiyaa maanaajmentii understand gochuudhaaf maarkeetingii beeziksii isaa beekuun dirqama ta'a. Inni biraan
roles and responsibilities of social media manageridha. Akkuma sila dubbannetti social media manageriin tokko wantoota beekuu qabu akka beezikiitti wanti inni beekuu qabu hin jiraata. Isaanis inni jalqabaa content creationidha. Keessumattuu biyya keenyatti bakka itti social media managementiin ammaaf hin baay'anne yookiin gahaan hin jirretti, understanding isaa gahaan hin jirretti namoonni hedduun social media managementii waan inni qabachuu qabu olitti akka inni qabatu isa godhu jechuudha. Maal jechuu yaaditanii? Fakkeenyaaf biyya biraatti social media managementiin maal include of keessatti godha yoo jettan, just viidiyoo tokko post gootanii viidiyoo sana engagement isaa hordofuudha. Kana jechuun viidiyoo sana create kan godhu, edit kan godhu, graphics isaa kan hojjetu nama biraatii. Isin contentii sana timing isaa, schedule isaa ilaaltanii post gootanii sana booda engagement isaa sana hordofuudhaan DM akkasuma immoo namoota commentii irratti gaafii gaafataniif deebii gahaa deebisuudha hojiin keessan. Akka biyya keenyaatti yeroo deebine ilaallu immoo namni tokko social media manageridha yoo jenne, inni jalqabaa qaamaan bakka sanatti argamuu qaba. Viidiyoo sana kaasuu qaba. Sana booda edit gochuu qaba. Sana booda ofii isaatii post godhee wantoota sanarraa hafan hunda hordofuu qaba jechuudha. Dhimma kana wajjin wal qabatee yeroo ta'e tokko social media manageriin tokko otoo dubbatu maal jedhee ture? Social media managementiin biyya keenya baay'ee dugda boodatti hafee jiraachuu isaarraa kan ka'e jedhe. Yeroo wayii social media managementiidhaan inni yaa'u consultancy sin kenna, akkasumas immoo manageras ta'ee hojjeta. Sana booda viidiyoo wayii hojjechuudhaaf kaampaanii ta'e tokko hojii walii galanii osoo hojjetaa jiranii maal godhaa? Namni bakka sanatti contentii create godhu dhabamee akka moodeliitti ta'ee hojjetee ture social media manageriin sunii jechuudha. So maal jechuu yaadetanii? Contentii sanas hojjechuun isin irratti yeroo dirqama ta'uu qaba jechuudha akka biyya keenyaatti yeroo ilaallu. Through time garuu wantoonni kun adda adda ba'aa deemu. Itti aansee schedulingiidha. Lammaffaarra kan jiru scheduling jechuun taayimingii isaa ilaaltanii sa'aatii kamirratti post yoo gootan more target audience keessan bira ga'uu akka dandeessan ilaaltanii schedulii sanaan post gochuudha. Itti aanee akkuma sila jenne reply gochuudha. Commentii DM jiruuf deebii deebisuu jechuudha. Eega sana gootanii booda analyticsii fi reporting jira. Analyticsiin kun tokkoffaa eega gaafa jalqabdaniitii kaastanii hanga yeroo murtaa'etti jijjiirama hangamii fiddaniittu. Fakkeenyaaf namni tokko social media isaa isinitti yeroo kennu followeroota hanga kana yeroo hanga kana gidduutti naa dabaluu qabdaa isiniin jechuu danda'a. So akka TikTokitti yoo fudhanne namicha ofii isaatii viidiyoo kanaan dura hojjetuun hanga followerii 1,000tti qaba yoo ta'e, isin yeroo managementii kana ofii keessanii fudhattan yoo xiqqaate yeroo hanga kana gidduutti, hanga ji'a tokko gidduutti yookiin hanga ji'a lamaa gidduutti 5,000 sii galcha jettanii walii galuu dandeessu. So taargeetii keessan kana bakkaan ga'uudhaaf, yaada keessan kana bakkaan ga'uudhaaf hangamirra geessanii jirtu yookiin bifa kamiin deemaa jira isa jedhu analyticsii isaa ilaaluun barbaachisaadha. Itti aanee riippoortii kennuudha. Namni sun riippoortii isinirraa torbeenaan ta'uu danda'a, ji'aan ta'uu danda'a, isin gaafachuu danda'a waan ta'eef. Itti aansee engagementii keessan kana dabaluudhaaf istiraateejii baastanii pilaan gootu jechuudha. Kunis more viidiyoon keessan akka ilaalamuuf, akka namoota hedduu bira ga'uuf istiraateejii kam fayyadamuun qaba, maal dhiisuun qaba isa jedhu adda yeroo itti baafattanidha. So social media kam irratti akka inni hojjetu it is obvious. Iskiilii akkamii barbaada yoo jenne normaalii inni jalqabaa creativityidha. Creativity jechuun hanga kana baay'ee ulfaataas ta'e osoo hin taane yaada adda addaa kan generate gochuu danda'uun dirqama keessanii akkuma sila jenne viidiyoo sana ofiif hojjechuu dandeessu ta'a yookiin immoo nama biraa hojjechiisuu dandeessu ta'a. Garuu viidiyoo sanaaf
yaada kan kennu, maal irratti hojjetamuu akka qabu, bifa kamiin hojjetamuu akka qabu yaada kana kan kennu isin. Kanaafuu to some extent creativity'n dirqama ta'a jechuudha. Itti aansee analytics ability'dha. Inni kun isteejii kamirra akka inni jiru, bifa kamiin akka inni deemaa jiru analyze dandeettii gochuuti. Inni sadaffaan immoo communication'dha. Namoota sanaa wajjiniin hangam communicate gochuu dandeessu, rakkina jiru hangam namoota sanaa wajjin ifaa ifatti dubbachuu dandeessu isa jedhudha. Dabalataanis immoo namoota followeroota keessaniif yoo social media sana ofii keessanii hojjetaa jirtu ta'e followeroota wajjiniin akkasuma immoo client keessanii wajjin communication akkamii qabdu inni jedhu skilling communication dirqama ta'a jechuudha. Itti aansee basic design or video editing'dha. Isaan kanaafis yoo xiqqaate Canva, CapCut fi Photoshop beezikii isaa beekuun barbaachisaadha jechuudha. Egaan hanga kana eega deemnee booda jalqaba social meediyaan maal akka ta'e beekneerra. Social media management'n akkamittiin hojjeta, maal fakkaata, maal of keessaa qaba isa jedhu hubanneerra. Kana hunda eega barree booda namni social media management'i barate tokko, namni dandeettii isaa qabu tokko eessa hojjeta isa jedhu beekuun immoo dirqama ta'a. Yookiin inkaamiin isaa maal, gatiin isaa hangam isa jedhu beekuun dirqama ta'a. So inni jalqabaa freelance'dha. Freelance'n bakka tokko teessanii osoo qaamaan bakka sanatti hin argamin hojii fagoo jiru tokko mana keessan teessanii bilbila qabdaniin yookiin koompitara qabdaniin hojjechuudha. Normaalii biyya keessaa yookaan namoota biyya alaa wajjiniin hojjechuu dandeessu. So freelance'n kan irratti hojjetamu kanneen akka Upworkii, freelance.com jira, freelance Ethiopia jira. So websaayitoota adda addaatu jiru jechuudha. Kanneen hojjetaa fi hojjechiisaa walitti fidan. So websaayitii sanarra seentanii portfolio mataa keessanii qopheessitanii adeemsa ittiin hojii argachuu dandeessanidha. Inni lamaffaan eejensiidha. Eejensii by the way inni kun amma tokko experience eega argattanii fi galii gahaa yoo qabaattanidha kan isin sadarkaa kana geessanu. Inni kunis tokkoffaa eejensii qaamaan ijaaruu ta'uu danda'a bakka jirtanutti, viidiyoo editara, graphics designerii fi akkasuma immoo maanaajarii eega qopheessitanii booda ofii keessanii jara maaneej gootanii hojii kana hojjechiistanii kilaantii keessaniif erguudha. Inni biraan immoo in-house social media management'dha. Inni kun kaampaaniiwwan adda addaa asoosiistanii warroota naannoo keessanitti argaman sana booda isaaniif social media management'ii kennuufii dandeessu yookiin social media isaanii maaneej gochuufii dandeessu jechuudha. So inkaamiin isaa xiqqoo isin naasisuu danda'a. So akka beeginariitti isa kana konseptii freelanceriitiin kan inni isinitti maaru. So $200 hanga $500 ji'a keessatti jechuudha. Inni kun akka beeginariitti. Experience hedduu yeroo argataa deemtan immoo adeemsa keessa 1,000 hanga 5,000 sanaa ol deemuu danda'a jechuudha. Birriidhaan miti by the way, doolaaraan. Wantoota hangammaa dubbanne keessatti social meediyaan maaneej gochuun more wanta attract nama godhu yookiin hojii salphaa fakkaachuu danda'a. Garuu akkuma hojii kamiiyyuu positiivis negatiivis ni qaba jechuudha. So saayidii gaarii kan jennu inni jalqabaa flexibility isaati. Flexibility yeroo jennu sa'aatii barbaannetti bakka feennetti hojjechuu waan dandeenyuuf inni kun akka positive partii isaati. Inni lamaffaan creativity'dha. More wantoota kana keessatti akkuma engage godhaa deemneen dandeettiin wantoota create gochuu danda'u keenya dabalaa deemaa jechuudha. Inni sadaffaan in-demand skill'dha. In-demand skill jechuun maal jechuudha? Yeroo kanatti hojii baay'ee barbaadamu yookiin hojii namoonni hedduun barbaadanuu fi kan carraa bal'aa qabu waan ta'eef wantoonni kun sadan social media managementii baay'ee gaarii wantoota godhanudha jechuudha. So akkuma positive partii qabu negative partiin isaa immoo inni jalqabaa fi inni baay'ee ulfaataan consistency'dha. Kunis
hojii kana irratti namni maaneejii isin godhu hin jiru waan ta'eef orderiidhaan hojii kana qabdanii itti fuftanii hanga dhumaatti bakka inni geessu inni jedhu inni kun baay'ee maatar godha. Sanaafuu koonsistansiin xiqqoo ulfaachuu danda'a. Hojiin kun akkasumas immoo stressfuulidha yeroo tokko keessumattuu akka biiginariitti yeroo hojjettan xiqqoo ishee biizii isin gochuu danda'a. Namoonni hedduun ni jalqabu malee hojii kana bakkaan hin ga'anii jechuudha. Sababa kanaatiif koonsistansiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sooshaal miidiyaa maanaajmentii hojii wal qabatee viidiyoon keenya inni jalqabaa kana fakkaata. Yaada yoo qabdan koomentii irratti nu barreessaa. Akkasuma laayik, sabskiraayib gochuudhaan maatii ta'a. Galatooma.